Reegamaa diidamee takkafaa Ahmad Jamaal Mahmad Abdii jedhama kan dhalate godina Harargee Bahaa Aanaa Mayyuu Mulluqee Araddaa Biiqii bikka jedhamtutti abbaa isaa Mahmad Abdii fi harmee isaa Faaxumaa Sa'id Ahmad irraa bara 1943tti dhalate. Ahmad Jamaal goota Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha. Sabboonummaa isarraa kan ka'een hawwiin jaalli kun lammii Oromoo mirga isii kabajuu fi kabachiisuu keessatti sabboonummaa yaada kanaa inni hawaasaaf waan gumaachu guddaa waan ta'eef hawaasa biratti goota kana maqaan isaa bara baraan yaadatama. Ahmad Jamaal Mahmad Abdii seenaa isaa jalqabaa keessatti bara 1986 yeroo waraanni adda bilisummaa Oromoo chaaptararraa bahu irraa eegalee gammoojjii aanaa Mayyuu Mulluqee keessatti gootawwan adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun abbaa mirgaa taasisuu keessatti nama gumaacha hangana hin jedhamne taasise keessaa isa tokko. Keessattuu Ahmad Jamaal duula waraanni adda bilisummaa Oromoo godhan keessaa kan yeroo hedduu keessattuu Ahmad Jamaal duula waraana adda bilisummaa Oromoo godhu keessatti kan yeroo hedduu injifatuun hawaasa yookiin jiraataa naannawa sanaa fakkaachuudhaan waraana mootummaa gabroonfataa Dargii fi Wayyaanee irratti hojjetaa ture hedduu kan nama boonsu ture. Yeroo san waraanni adda bilisummaa Oromoo injifannoo culuqqisaa godhuu keessatti nama seenaa boonsaa hojjetee turedha. Ahmad Jamaal Mahmad Abdii bara 1990 keessa duulli saamicha qabeenya Oromoo Ogaadeen uummata Oromoo saamuudhaan loon 350 fi gaala 14 saamuudhaan waraana banameen aanaa Mayyuu Mulluqee Araddaa Mulluqee Gobeellee Raaree Guddoo bikka jedhamtutti lola taasifameen lola kanarratti goonni kun wareegame. Wareegamtoota keenya hunda isaaniitu fuulli Rabbii isinitti haa tolu jennaani. Qabsaawwan ni kufa qabsoon itti fufa. Namaatu seenaa dagata malee seenaan nama hin dagatu. Qorattoota seenaa keenyaanis seenaan isin hin dagatin jennaani. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya kan har'aa kana fakkaata. Torbee sagantaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaan afeerraa keenya.